Hashamaar kafuune kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota Oromoo YouTube akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa maddee bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jennaa. Abdiin Oromoo ija godhachuudhaan abdiin bilchaginnaa waan lafatti hafuuf deemu fakkaata. Mariina qaamolee garaa gidduutti gaggeeffamaa ture mormii mootummaa irratti ammoo godhamu keessatti amma gamaa qaama Oromoodhaa hayyoota Oromoo gidduutti waan fuula isaa naanneeffatee jiru fakkaata. Xiinxalaan siyaasa obbo Jawaar Muhammadii fi Dr. Itti Aanaa Abteedhaa marii waliin taasisan irratti ammoo wanti guddoon jijjiiramni tokko mul'atee jira. Kunis mootummaa bilchaginnaa Abiyyi Ahmaditti naasoo guddaas kan uumedha. Marii jalqabaatiin hayyoota Oromoo dabalatee kan warra Tigraay fi akkasuma warra soddaa Amaaraa dabalatee qaamolee garaa hidhattoota bakka bu'an irraa kaasee xiinxaltoonni siyaasaa fi hayyoonni marii godhanii ministeerri muummee Abiyyi Ahmad mana maree bakka bu'ootaa irratti ammoo dubbii dubbatan keessatti maddamarnooti jennee hojii mul'isan jechuudhaan ammoo kan kaasanidha. Maddammar keenya didanii kan hojiidhaan ammoo mul'isan kun faallaa akkamiiti jedhaniitis qoosana. Haa ta'u malee ammoo marii bal'aa Dr. Itti Aanaa Abteetii fi xiinxalaan siyaasa obbo Jawaar Muhammadaa torbee kana keessa taasisan abdii uummata Oromoo hedduu ammoo waan dhugoomsuuf deemu fakkaata. Siyaasni ammaa kun ammoo kan Oromoon barbaadu jedhamuudha yeroo ammaan tana dubbatamaa jira. Xiinxalaan siyaasa obbo Jawaar Muhammad gaafa hidhaabee eega yeroo dheeraa callisee booda akkuma obbo Lammaa Magarsaatti afgaaffii godheen ammoo BBC gubbatti ejjennoo siyaasaa isaa kan ifa godhee rakkoon biyyaa lolaan otoo hin taane ammoo mariidhaan furamuu qaba jedhaniitis nagaya akka barbaaddu biyyattiin dubbii isaan dhiyeenya gaaffiiwwan godhan keessatti BBC irratti dubbatan keessaa tokkodha. Labsii dhiyeenya kana obbo Jawaar Muhammad waraanaan otoo hin taane nagayaan duratti deemuun barbaachisaadha. Wal waraansa mootummaadhaa fi hidhattoonnis ammoo injifannoon isaan fidan indiranaan biyyatti duubatti deebisuu fi balleessuu malee jedhanii erga labsanii booda hayyoonni Oromoo baay'een ammoo duula jabaadhaas kan banan. Jawaar Muhammad mucucaatee jira duula jedhu kan eegalan hedduun isaanii komatanii Jawaar ammoo lagatanii turan. Erga kitaaba isaa ammoo hin gaabbu jedhu eebbisee boodas sabaaf ifatti gaaffiiwwan garaa isarratti kaaniif deebisaa laataniin waan baay'ee ifa godhanii jiran obbo Jawaar Muhammad. Amma adda durummaadha warri obbo Jawaar Muhammad mucucaate jechuudhaan mormaa turan hedduun Jawaar wajjin marii godhutti seenanii jiru. Keessattuu Dr. Itti Aanaa Abtee dabalatee akkasuma Profeesar Iskeel Gabbisaarraa hanga Profeesar Muhammad Hassanii fi Dr. Milkeessaatti marii isaanii jabeessanii amma gaggeessaa jiraachuun dhagahame. Haala kanaan tokkummaa kanaan dura mul'atee hin beekne warra bilchaginnaa yookaan OPDO kaleessaa keessaa bahan qondaalota ol aanoo dabalatee hayyoota Oromoodhaa qabsoo bara 2018 jijjiirama fide ammoo fiixa baasuu keessatti geessanii taphatan. Ammaan tana dubbiin Jawaar kun walitti fiduudhaan marii jabeessaa jiraachuun dhagahame. Kun bilchaginnaa keessatti muddama guddaa akkuma uumetti jira. Jawaar mariiwwan ammoo kanaan dura qaamolee garaa karaa nagaatiin mootummaa mormanii waraanni hin barbaachisu jechuudhaan ammoo mari'atanitti makamuun warra Amaaraa fi Tigraay akkasuma ammoo hidhattoota dabalatee warra mootummaa gallakkisanii deeman waliin godhan gubbatti dubbachuun isaatis guddoo namoota waan hubatin hedduus mufachiisee jira. Jawaar dabalatee warri WBO bakka bu'an diinota Oromoodhaa Amaaraa fi akkasuma TPLF yookaan Tigroota wajjin mari'atan jechuudhaan qeeqni gurguddaan ka'aa ture. Ammaan tana hayyoonni Oromoo xiinxaltoonnii fi hedduun walumaan ta'uudhaan yaada laataa jiranii mootummaan kun maqaa Oromootiin achi haa galuu malee Oromoo akka bakka hin buunee fi akkasuma diinota Oromoo baay'isaa jiraachuu dabalatee waa hedduu irratti dubbataa jiru. Hayyoonni Oromoo xiinxalaa siyaasa obbo Jawaar Muhammad dabalatee
amma falli jiru Oromoon diina keessaa fi alaa baay'ifachuu cinatti mootummaan Abiyyi Ahmad kan maqaa isaa dhaatu akka bakka isan buune Oromoon hubachuudhaan gizeedhaan falachuu akka qabu hayyoonni dhaamuu irratti argamu tokkummaadhaanis ammoo mul'atanii ammaan tana ammaa tokko tokkoon gabbaanii miidiyaa irratti marii jalqabanis lafa jalaana obbo Jawaar Muhammad akkuma jedhana biyya keessaa fi alattis hayyoota kennaa wajjin qabsaa'ota haqaa warra mootummaa keessa jiran wajjinis marii goone lafa jalaan ammoo jaarree xumurree akkuma jedhanii dubbachaa turan qaamni isaan amanu ammoo dhabamus amma Dr. Itti Abteetii fi akkasuma gama biraatiin Dr. Milkeessaa fa'aa wajjin ifatti mari'achuun obbo Jawaar Muhammad dubbiin kun akka dhugoomee fudhatamus godhaa jira. Hayyoonni Oromoo Profeesar Iskeel Gabbisaa fi Profeesar Muhammad Asson dabalatee hedduun qabsoo qeerroo Oromoo duuba dhaabbatanii obbo Jawaar Muhammad fa'aa waliin ammoo qeerroo keessaa fi alaan ijaaruun sabicha tokkomsuudhaan beekaman ammaan tana ammoo fuula isaanii walitti deeffatanii marii waan jalqaban fakkaatu. Wanti ammaan dura raawwatame dogongorri akka irraan deebi'amne dabalatee waa hedduu ammoo tolchaa jiraachuun isaanii dhagahamaa jira. Kuni ammoo bilchiginnaadhaafis lafee kokkee danqartee ta'uudhaan erga ijji isaanii irriiba dhabdeesse dhiheenya as mul'achaatuma jira. Abiyyi tokkummaa kan jibbuu fi akkasuma Oromoon akka waliin galle keessaa fi alaa facaasuudhaan yoo ammoo nan deeggarre waggaa 1000 akka gabrooma yookaan capallan godha duubattiin deebisa jechuun kan dhaadate abjuu isaa ammoo hayyoonni Oromoodhaa kuffisuudhaaf waan kutatanii tokkoomanii ka'an fakkaatu. Haala kanaan wal waraansa Oromiyaatti dhiiga dhangalaasaa jiru waraana Amaaraa fi akkasuma Tigraay dabalatee lafa hundatti deemaa jiruun injifannoon of hin jiru mariidhaan malee jechuudhaan ergas dabarsuurratti argamu obbo Jawaar Muhammad dabalatee hayyoonni Oromoo hedduun dubbiin kun ammoo mootummaas hin gammachiisu. Warra isa mormanii qawwee hidhatan ammoo waraanutti kan gale warri Oromoo bakka buune jedhana qondaalonni ol aanoon keessumaa ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi Fiild Maarshal Biraanuu Juulaa Oromiyaa irratti ammoo erga waraana labsanii waggoonni 7 darbanii jiru. Haa ta'u malee humna isaan lolaa jiru kan jalmarroodhaan durfamu ammoo WBOs injifachuun dandeenye barbadeessine balleessine jedhanis waggoota 7 kana yeroo 700 ol arrallee ammoo isaanii wajjin lola itti fufanii jiru. Naannoo Amaaraattis akkasuma Tigraay cabsine qabannee jirra jechuun injifannoo labsatanii turanis gadhiisanii kan keessaa ba'an ammaan tana Eertiriyaadhaa fi Amaarri achiin nutti dooluu deema jechuun iyyuurratti argamu. Haa ta'u malee Oromoon qophaa'uu qaba waan as deemuuf jechuun hayyoonni Oromoodhaa tokkummaan uummanni akka dhaabbatu akkasuma qoqqoodinsa bilchiginnaa kan fudhanne dabalatee wal waraansaanis injifannoo fi nagaan dhufuu akka hin jirre ammoo hayyoonni Oromoo labsuudhaan nagaan akka barbaachisu marii fi marabbaan sabichaaf murteessaa ta'uu dabalatee akkasuma qabsoo karaarraa maqe kanaas karatti deebisuudhaaf kan barbaachisu marii fi marabbaadha jechuun obbo Jawaar Muhammad dabalatee hayyoonni Oromoo bifa kanaan ammoo yoo marii isaanii qajeelfatanii itti deeman bilchiginnaan ammoo muddama keessa galuudhaan garee biraa ijaaraa akka jiruu fi biyya alaa taa'ee warri mootummaa deeggaru akka laayivii gama yuutuubii akkasuma ammoo feesbuukiidhaa fi saatalaaytii tiiviilee garaagaraatiin darbuu haala yookaan ammoo akkaataa mijeessutti galanii jiraachuun dhaga'amee jira. Warra biyya alaa taa'ee nu mormu kana nutis achi taa'ee kan nu mormu ijaaruu qabna jedhaniitis ammoo akka dubbatan kan dhaga'ame. Haa ta'u malee warri bilchiginnaa waadaa galtee fi dhugaa sabichaa akka ammoo dhoksaniif jecha akka lallaban gochaa jiran hundi isaanii waadaan isaanii hafuun ammaan tana
lallaba waan fixataa jiran fakkaatu. Haala kanaan ammoo abjuun ummata Oromoo dhugoomuuf waan achi dhiyaataa jiru fakkaata. Abjuudhaa fi kaayyoon biltsiginnaa ammoo yeroon isaa gabaabbatuudhaafis waan dhiyaatee jiru fakkaata. Haala kanaan ammoo tokkummaan kun siquu fuulduratti Oromootti abdii guddaa kan horee mootummaa muummee Abiyyi Ahmaditti naasuu guddaa uumuun isaatis haala kana mul'ateera.